Haya kan fayyaa keessanii jirtu nagaa kodha waaqaaf haa galatu. YouTube channel haaraa akkamitti akka banachuu dandeessan kalee viidiyoo tokko isinii maxxanseen ture garuu komantii jalatti barreeffamni hin mul'atu. Seeraan barumsi kee hin mul'atu irra deebii nu garsiisi irra deebii nu maxxansi viidiyoo jettanii nagaafachanii turtan jechuudha. Amma isiniif maxxansuu dhufeen jira jechuudha karaa seera qabeessan jechuudha. Yeroo ideetii godhu barreeffamni hin mul'atu jechuudha. Karuma kanaan amma karaa sirriitiin isinitti agarsiisuu dhufeen jira jechuudha. Karuma kanaan jechuudha namni email illee hin qabne akkamitti email haaraa banatanii karuma kanaan YouTube channel illee akkamitti akka banachuu dandeessu wal qabsiisee barumsa kana irratti jechuudha isinitti agarsiisa jechuudha. Karaa barumsatti hin darbuun dura warri haaraan gama channel kanaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatin akkasumas yoo viidiyoon kun isinitti tole like gochuu hin dagatin jechuudha. Karuma kanaan karaa barumsatti dabarra jechuudha. Qafoo keessanirraa namni YouTube kana dhabe hin jiru jechuudha. YouTube kana jechuudha yeroo tokkoof gadi qabne keessa galle jechuudha. Yeroo keessa galle jechuudha. Akkatti nu fide jechuudha. Iddoo kana jechuudha mallattoo profiilii koo amma wantan email qabuuf wanta YouTube itti fayyadamuuf YouTube channel wantan qabuuf asitti mallattoo profiilii koo na fide jechuudha. Isin garuu warri email hin qabne jechuudha asitti iddoo mallattoo nama fakkaatu asitti iddoo kanatti isinii fide jechuudha. Iddoo kana yeroo tokkoof gadi qabdanii keessa galtan jechuudha. Yeroo keessa galtan booda iddoo kana jechuudha. Iddoo kanatti yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Ishee xiyyaa fakkaatu kana yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha. Mallattoo maqaa channel koo fuuldura jechuudha. Yeroo tokkoof akka gadi qabne jechuudha. Yeroo gadi qabne akkatti nuuf fide jechuudha. Yeroo akkatti nuuf fide booda mallattoo pilaasii tana jechuudha. Asitti jechuudha. Account ishee jettu kana fuula duratti jechuudha. Accountis ishee jettu kana fuula duratti pilaasii kana jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha. Ishii ida'uu kana jechuudha. Suuta isinitti agarsiisa akka isiniif galu jechuudha. Ishii pilaasii kana yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha. Qolfii qafoo koon na gaafata paatarmii jechuudha. Nambanaaf isinillee bantanii keessa galuu qabdan jechuudha. Yeroo akkatti isiniif fide jechuudha. Checking info jechaa jira. Hanga nuuf fiduun eeggannaa jechuudha. Amma akkatti nuuf fide jechuudha. Yeroo akkatti nuuf fide jechuudha. Warri email qabdan jechuudha. Kana dura warri email hin qabne isinitti agarsiisa. Garuu warri email qabdan jechuudha. Warra email qabdan asitti email keessan galchitanii next jettanii jechuudha. Next jettanii password keessan itti galchitanii bira dabartan jechuudha. Garuu warri email hin qabne jechuudha. Warri email hin qabne create account isheetu kana jechuudha. Isa dhumaa kana irratti jechuudha. Create account isheetu kana keessan asitti illee isiniif fiduu danda'a. Kiyya asitti naaf fide jechuudha. Create account isheetu kana yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Amma an email haaraa illee bane YouTube channel illee karuma kanaan banuu wantaan barbaaduuf isiniif akka galu jedheete jechuudha. Warri email qabdan as galtanii bira dabartan rakkoon qabu nageessitanii jechuudha. Amma create account isheetu kana yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Akkatti yeroo naaf fide jechuudha. For myself isheetu kana yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. For myself kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya isiniif gala jedhee abdii guddaan qaba jechuudha. Suuta isinitti agarsiisa jechuudha. Gadi qabne jechuudha. Yeroo gadi qabne akkatti naaf fide jechuudha. Amma maqaa asitti galfanne jechuudha. First name jedha, last name jedha. Asitti amma maqaa itti galfanne jechuudha. Maqaa keessan isinitti asitti itti galfatu qabdan jechuudha. First name, last name isheetu kanatti itti galfatanii bira darbitan jechuudha. Itti galfadha jechuudhaani. Egaa akkatti maqaatti galfanne booda jechuudha. Ani calma jedhee sirriitti agarsiisuudhaaf malee uummata tokko nan fayyadu email kana jechuudha. Nan balleessa booda jechuudha. Egaa isinitti agarsiise booda nan balleessa jechuudha. Amma egaa maqaa keessanitti barreeffattan booda jechuudha. Next jettanii jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Next jettanii jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Next. Amma akkatti nuuf fide jechuudha. Yeroo akkatti nuuf fide iddoo dhaloota keenya
iddoo dhaloota baratti nuti itti dhalanne ji'a nuti keessa dhalle amata itti keessa dhalanne jechuudha. Deey manzi yeeri isheetu kana jechuudha itti guuttatuu qabdan osoo hin dogongorin jechuudha. Rakkoon qabaan isatti agarsiisu isinillee akkuma barbaadan itti guuttatuu dandeessan garuu uma tokko garuu waggaa 18 ol ta'uu qaba kun jechuudha. Sagaltamii ja'an jireeni asitti ishii gender isheetu kanallee iddoo kana yeroo tokkoof gadi qabdanii dhiiraa fi dubara ta'uu keessan adda filtaniif jechuudha. Yoo dubara ta'e isa tokkoffaa family isheetu kana tokkoffaa irratti itti godhatan yoo dubara taate jechuudha. Yoo dhiira taatan male isheetu ishii gidduu kanarratti gadi qabdan jechuudha. San booda next jennaan jechuudha. Isa dhumaa kanarratti next jennaan jechuudha. Amma akkatti naaf fide jechuudha. Ofii isaatiif email amma Googlein email ofii isaatiif qindeessee naaf fide jechuudha. Yoo isin email ofii keessanii uummachuu barbaadan create your Google address isheetu kana gadi qabdanii ofii keessanii email uummachuu dandeessan. Garuu an amma Googlein ofuma isaatii kan qindeessee naaf fide kanaan godhachuu qaba jechuudha. Isinillee kana yoo filattan isiniif gaariidha jechuudha. An amma abdiin koosuma isa jedhu kan isa gidduu kanaan filadha jechuudha. Filadhe yeroo iddoo kana orongaadee gootan jechuudha. Ishii san booda egas gidduu kana gadi qabdan booda next jettaniin jechuudha. Next ishii dhumaa kanarratti next jettaniin jechuudha. Isiniif gala jedhee abdiin qaba jechuudha. Suutaan isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Amma iddoo kanatti jechuudha paaswordii cirum hin daganne kan namni isin jalaa cabsuu hin dandeenye jechuudha. Paaswordii cimaatti galfachuu qabdan jechuudha. Maaliif kan YouTube fayyadus kan Googleetis kan hundumayyuu kan email keessan fayyadu paaswordiin iddoo kanatti itti guuttattanii jechuudha. Eenyumayyuu isin jalaa haakii kan godhu hin dandeenye jechuudha. Paaswordii cimaatti galfachuu qabdan jechuudha iddoo kanatti jechuudha. Lakkoofsaa fi maqaa keessan itti galfachuu qabdan jechuudha. Wanta kanallee keessa tuqaa adda addaallee mansalaalii kanallee akkas hundumayyuu akka namni isin jalaa cabsuu hin dandeenye bakka isa cimaa ta'e itti galfachuu qabdan jechuudha. Ani isinumatti agarsiisuudhaaf jechuudha. Okay, egaa akkatti itti galfattan paaswordii egaa akkatti itti galfattan jechuudha. Next jettaniin jechuudha. Paaswordii kana garuu ciruma dagachuu hin qabdan jechuudha. Maaliif yeroo yerootti illee jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Maaliif yeroo yerootti jetti yeroo tokko yeroo lama jijjiiruu qabdan jechuudha. Paaswordii email keessan jechuudha. Akka tasaa namni isin jalaa xalafuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Haakii godhuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanuma kanaan next jedha. Egaan paaswordii koo itti galfadhe booda next jedhaan jechuudha iddoo kanatti jechuudha. Next gochuu qabdan jechuudha iddoo kanatti. Akkuma argaa jirtan akkatti naaf fide amma jechuudha. Amma lakkoofsa yoo itti guuttachuu barbaadan iddoo kanatti lakkoofsa itti guuttachuu dandeessan jechuudha. Biyya keessa jirtan jechuudha. Asitti alaabaa isinitti agarsiisa jechuudha. Alaabaa biyya keessanii keessa jirtan isin filachiisa. Asitti biyya keessa jirtan jechuudha. Itoophiyaa yoo jiraatan, Suudaan Arabiyaa yoo jiraatan, iddoo barbaadan yoo jiraatan asitti iddoo kana gadi qabdanii biyya keessa jirtan akkatti filachuu dandeessan jechuudha. Akka filattanii biyya keessa jirtan san booda itti galfachuu dandeessan jechuudha. Yoo lakkoofsa garuu itti galfachuu hin barbaanne jechuudha iddoo kana jechuudha. Isii dhumaa tanarratti jechuudha iddoo kana isinitti mul'ata jedhee abdii qaba jechuudha. Asitti iddoo kanatti gadi qabdanii bira darbuu dandeessan jechuudha. Yoo lakkoofsa itti galfachuu hin barbaanne jechuudha. Mee lakkoofsa itti galfadheen deebi'ee isinitti agarsiisa jechuudhaanis. Okay, egaan lakkoofsa itti galche booda jechuudha iddoo kanatti next jedhaan jechuudha. Egaan lakkoofsa itti galfadhe booda next jedhaani. Isinillee lakkoofsa yoo itti galfattan booda next jettanii jechuudha.
amma akkatti naaf fide jechuudha. Email ofii lakkoofsa koo asitti naaf fide jechuudha. Karuma kanaan amma next jedheen bira darbe jechuudha. Asitti jechuudha. Next jedheen bira darba jechuudha. Amma yeroo akkatti isin fide jechuudha. Seera Googiliiti kun jechuudha. Seera isaadha hunduma isaadha. Yoo isin barbaadan kana dubbistanii bira darbuu dandeessan jechuudha. Anamma argeen jira waan ta'eef jechuudha. Isa dhumaa kanarratti isin yoo barbaadan dubbistanii hunduma isaadha bira darbuu dandeessan. Asitti ana garuu iddoo dhumaa kanarratti irra olooftanii akka ta'e jechuudha. Akka ta'e olooftanii I agree isheetu kana jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabdan jechuudha. Seera Googiliidha. Fudhadheen jira jechuudha. Asitti gadi qabdan jechuudha. I agree isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabdan bira darbitan jechuudha. Akka isiniif garuu jedheen suuta isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Isinis karuma kanaan YouTube channel banattanii akka eenyuma YouTube hojjetutti isinis hojjechuu dandeessan jechuudha. Karaa baay'ee tokko salphaadha YouTube channel jechuudha. Amma email akkamitti akka itti banatanidha kan isinitti agarsiisaa jiru malee karaa YouTube channel banachuudha hin dabarre jechuudha. Walumaan ilaalle jechuudha mee amma akkatti naaf fidaa jira jechuudha. Amma email koo banee xumure jechuudha. Amma email koo banee xumure amma karaa YouTube channel banuutti dabarraa jechuudha. Amma asitti akkuma argaa jirtan jechuudha. Reef amma maqaan itti galfadhe abdiin koosuma kan jedhu kan itti galfadhe jechuudha. Amma iddoo kanatti maqaan ittiin banee maqaa jalqabaatiin naaf fide jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Amma iddoo kana yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha. Amma YouTube channel banachuu deemna jechuudha. YouTube channel banachuu deemna jechuudha. Amma asitti iddoo kanatti jechuudha. Your channel isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Amma YouTube channel YouTube banachuu waan deemnuuf jechuudha. Your channel isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Amma akkatti naaf fide jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Akkatti naaf fide jechuudha. Yeroo akkatti naaf fide amma yoo suuraa jijjiirrachuu barbaadan suuraa profaayilii yoo jijjiirrachuu barbaadan iddoo kana gadi qabdanii jijjiirrachuu dandeessan. Asittillee maqaa YouTube channel keessanii yoo itti galfachuu barbaadan amma maqumaan YouTube emailidha kan emailiin bane sun haa ta'u ani wantaan balleessuuf emaila kana jechuudha. Isin kan barbaadan itti galfachuu dandeessan jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Iddoo qalama wayii qabdu kanatti akkas gadi qabdanii maqaa keessan itti galfachuu dandeessan jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Anamma itti galchuu wantaan hin barbaanneef jechuudha. Duubatti deebi'e jechuudha. Duubatti deebi'e jechuudha. Isin garuu itti galfachuu dandeessan jechuudha. Asitti illee akkasuma suuraa keessanii itti maxxansuu dandeessan jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Amma ani maquma abdiin koosuma kan jedhu kun anaaf ta'u jechuudha. Isinillee kan barbaadan asitti barreeffachuu dandeessan. Maqaa YouTube channel keessan kan ittiin nama bira isiniif qaqqabu jechuudha. Amma asitti jechuudha. Create isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabee bira darba jechuudha. Create isheetu kana jechuudha. Amma YouTube channel banannee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. YouTube channel banannee jira jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Karuma kanaan YouTube channel banachuu dandeessan jechuudha. Amma bakka karaa salphaa ta'een YouTube channel baneen jira jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan YouTube channel banee create isheetu kana gadi qabee yoon video maxxansuu barbaade video maxxansuu yoon barbaade iddoo kana gadi qabee maxxansuu danda'a jechuudha. Yoo barbaade garuu asillee mallattoo pilaasii kana jechuudha. Ishee iddoo kanallee gadi qabee video maxxansuu nan danda'a rakkoo hin qabu jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Subscribe zeeroodha. Ammaan bane waan ta'eef viidiyoolleen zeeroodha hin jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Karuma kanaan YouTube channel banadheen jira jechuudha. Isinillee karuma kanaan YouTube channel banattanii jechuudha. Wanta barbaadan irratti hojjechuu dandeessan jechuudha. Akkuma banattanii jechuudha. Linkii isaa naaf ergaa subscribe isiniif hin godha jechuudha. Isinillee akkasuma kiyyallee subscribe naaf gochuu qabdan wal jajjabeessuu qabna jechuudha. Dirqama jechuudha. Barumsa beenu walirraa barachuu qabna jechuudha. Karuma kanaan YouTube channel karaa salphaa ta'een jechuudha. Karaa salphaa ta'een
banachuu dandeessan jechuudha. Warri illee email illee hin qabne jechuudha. Karaa salphaa ta'een akkamitti akka email banachuu dandeessan karaa salphaa ta'een isinitti agarsiise. Karuma kanaan email illee banachuu dandeessan jechuudha saba koo. Baay'ee tokko galatoomaa like gochuu hin dagatinaa jechuudha. Karuma kanaan gaafii qabdanillee akkasumatti komentii jalatti naaf barreessuu dandeessan jechuudha. Gara keessaatiin illee warri na dubbisuu barbaaddan jechuudha. Telegiraamii koo description jala isiniif hin godha jechuudha. Karaa saniin keessa galtanii na dubbisuu dandeessan jechuudha. Karaa keessaatiin jechuudha.